ilman abbaa tokkooti ilman abbaa abbaati miti kun girrisaa sin jedhaa kun maal sin jedhaa. Musliimoota addunyaarra jiran hundaafuu baga Iid al-Faxiriidhaan isin ga'een jaa. Daa'imni ijoolleen daa'imni rokketii kana bitanii maal godhanii kanaatti tokkosanii. Jaldeessaaf booyyeen iddoo jirtu jajjattii jedhanii iddoo matti galtu jajjattii jedhan. Iidaa'uu nagaan dabarsuudhaaf yoo carraa qabaattee akka irraa kana guyyaa ala darasii oolee. Obboleessaaf obboleettii ahla jira namni hedduu jira wal argaa har'a yeroo kophaa kan kee taatu wanti sitti dhagahamus jira. Yoo masjida dhuftes afaan kan keetiin hin godhamu. Iidi biyya kanaa duraanumaayuu biyya keenyan adda. Uummanni tokko ta'uu kan silaa qabu paartii kana silaa gara tokkummaatti harkisuu dhiibuu danda'uu qaba. Paartii jalatti cinaa galee addaan paartii irra wal qoodee walitti fuula deebi'ee wal arrabsuuf. Koroona irraa nu nagaa. Maqaa isaa nu nagaa. Jawaar Mahammad nagaa. Baqqalaa Garbaa nagaa. Gurmeessaa Ayyaana nagaa. Hamzaa Booranaa nagaa. Kamaal Galchuu nagaa. Sokoriitiin Jawaar nagaa. Abiyyi dhabam. Ayyaana aguma dandeenyu mana keessatti distaansii kennallee eeggannee kabajaa jirra. Ilaalchan siyaasan adda malee Oromoo ilma abbaa tokkooti ilma haadha tokkooti. Iid al-Faxir asitti biyya Jarmaniitti kabaja. Ijoolleen amma asitti argitan hundi isaaniitu warra biyya Liibiyaa akkasumas Suudaan iddoo adda addaa keessatti rakkoo adda addaa warra argee as dhufe.